فلاش تدو لينا وانا كنا بالليسيتي كاميرا درت شافكي كاميرا درت هركابي ميلو لتيدي لما تيجي شافك ناسي جارتي تيتي تمام إيه إن شاء الله كنا فيديو نعرف قبلنا اسمي بفني كانوا ما هنجا جمتشون تانية اتفقتي جمتشو برات ولد ديبنوتي نجين نطلع جمهنيا الرجع يادا أجايبا ولد يادا أجايبا كبني وان خبا جار سيارتين بيتن كذي ولد هرمس يادا وجين خباد وفلاني جارب ويا بوتو أنا تواصلش أما خرامنا إنساني جلني وان إنسان ولد دبر فتوا وجهها سنقويا بوتو جابويان كي يحركن كسانيتي وان إنسان جان إنساني بيها تنبودا وان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبنيم تودا داو وتوتقيني. جرا جرتو إسنين جتة سلام تنتين جتان. أني راكت لغا في كركتا ورتة بقى جرتو نتد إسنا راكب تو إسنين جنة. هيه جل كفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل لغا في يا كبدنا تودا كيني كاكاري. بقى نوجراتن. إيجا. أنو وانغاري دا. بقى وليس قرنت ورتفتوتا فنستوب. يا سيدي يسرنو بدانا في سنين فزباني جرا. أيوة. جرا عند بدايا دا. وان كبدنا. Akkasi daawwattoota keenya waan irra dhufneef ni beektanii alhamdulillah jechuufi maashaallah du'aan teenyas qeebalamtee jechuudhaaf har'as baane Abdullaa fi Liinaa waliin galuun kun hedduu na gammachiise wallahi. Maashaallah matummaan keessattummaanuu Abdullaa kanaaf gama bultiisaa kanaaf wajjin laga beeta buutee rakkattee irra rakkoo tana wajjin geessee haadha manaatii gabbaa manaa walitti deebisuuf kanaaf matummaan keetu akka waan guddaa tokkotti waanumaan jeesii ibsuu beektaa irraa nu baddu dhugaa rabbiitiin baana. Naaf jiraaddoon siin jabatumaan keessu. Gammachuun isaanii gammachuu teenyu waan ta'eef baga gammaddee atillee baga isaanillee gammadanii. Isaanis baga gammadanii. Anamma namni hundinuu gara toomii hangana Liinaa fi Abdallaa isaan wal ari'an ati ol nayitee Abdallaan jibbee ari'ee jettee osoo yaadin atis osoo wajjin hin jibbin ol nayitee Liinaa dilata tursiisuuf gara toominaan jaa ollaanii beekte an dila sun daamite maali namni tokko rakkatoon qabu kuma fedhee yoo ta'e galata barbaaduudhaaf osoo ta'in rakkoo nama tokko. Nabire rakkatoo qaba abbummaan fedhee fedhu haa beekuu fedhu hin beekin. Akkasii har'a waa'ee Abdallaa fi Liinaa walii galuurraa dubbachuudhaaf dhufne daawwattoota keenya gammachuun teenyaas gammachuu teessanii jechuudhaaf dhufne gaddi keenyaas gadda keessanii gaddaas duraa waliin qoodatu turree gammachuus akkasuma waliin qoodannaa isinillee kan du'aayiidhaan nufaana turtan hanga ammaa nufaana jirtan nu hordofaa jirtan galatoomaa isinii jecha gammachuun teenya har'a tanaa nu badhaa gammachuu waliin haa qooddannu waan jiruuf har'aas baane Abdallaa fi Liinaan alhamdulillah walii galanii jiran. Duraanis ilmi daa'ima walirraa qaba waan ta'eef daa'ima isaaniitiin walitti deebi'ee mucaan gammachuu qaba. Har'as biraan olee dhufe gammachuu laafteen qabamu mubarak. Gammachuu wallahi. Gammachuun saahiba keenyaa gammachuu ta'e. Eegaa. Suma kana Oromiyaa jiraachisuudhaan nama beektaa yaada kiyyaarratti ni beektaa. Isaan kana waliin quba qabnaas hanqaati jalaan rakkattee rakkinallee godantaan hundi jala seentee maaliif jennaan akka yaada ilma namaatti yaadni ilma namaa kun beektaa akka yaadnutti gariin kanuma dubbiin tunuu isaaniif toltuu jira. Kanarraa kan ka'e gammachuu sin dhabamu waan gammachuu sin dhabamu adda ba'uu isaanii kana ati immoo laga meeqa wajjin buutee gaa namni rakkanne jiru dhugaa rakkanne abbaa fedhe dhufa duniyaa irratti abbaa fedhe jala dhufaasi kana wajjin baattee kanatti Liinaa Abdallaa kana waliin deebiftee akka bultii isaanii bareedduu tana hawwitee waliin jiraachaan kan barbaaddeef waliin deebiftee mataan keetu muggalatu hin jaa. Akkasii walumaanuu gaa maali walumaanuu cinaa jirraa mi'aatis kaameera irratti illee mul'achuu baattu gargaarsa hedduu waan na wajjin goota ni qabda na wajji dheeyitee ejjebete Liinaa maan yaadinii Abdallaanis ni araarama maan yaadinii gaafa inni araaramee walii galtan numa dhufa obsii gaafettee ni atis na wajji ejjebeessee waan qofaami akkasii atis galatoomisin jecha daawwattoota keenya har'a wanni dhufneef tana gammachuu dhugaadha waliin qabna. Akkasii namni hedduun koomentiidhaanis kan arrabsees ni jira. Kan afaarsos numa jira garuu irra guddaan nama maal jaa ati wanti Liinaa mana dhiiftee qulfii kannatee fi bakka dalagaa bultoof dachaasiif haala mijeessuu jirtaa dachaasiif Liinaan akka wal jaalataman barbaaddaa namni naan jees ni jira. Kanarratti anniyyaati jira hordoftoota ibsimee akka dachaas Liinaa jaalatu fedhiin qabamoo moo narraa kaayammoo hordoftootaaf mee waan kana ibsi atis waan na hojii jirtuuf aniin kun amala akkasiin uuman qabamoo hin qabu waan jiru abbaaniif hin haasa'u hordoftoota kiyya akkasii tunfadha. Hordoftoota keenya lakkaanii maal jennaan fannistuuf jechuun akka namni yaadetti miti akka yaada isaa yaadanitti miti yaadni immoo lola akkana dachaas maarriyyaan kana jala inni jiru ni beektanii maal jennaan gammachuu isaanii tana barbaadu jira hawwiin isaa gammachuu isaanii tana akka isaan kun walitti deebi'anii isaan kun nama ilmoo qabu
yaada isaanii jireenya isaanii bal'arratti ilma nama walirraa qabu kana barbaadina isaatiif bakka isaan kana jala hedduu takka mararamee irra dubbiin bakka walitti deebitee fi furmaata kannaan gammachuu sanii jettee hordoftoota keenya gaataan gammachuun keenya tanarraa anillee wajjin argee anillee nama dura kaameeraa duratti illee achi bahuu dhabu yaada kana waliin jalaan jiraasi rakkin inni irratti rakkachaa jirus waliin qubaan qabaasi gargararraa guyyarraa hin bira dhaqee jara sanboo akkana gootu malee yaada kee eega yaada kan kanaan kee fakkaan gaattee gammachuu teetana ibsattee akka isaan kun walitti deebi'anii gammachuun teetuun bal'inatti si iftu gootu malee akka jalaan deebine ja'aatiin isa kana bakka faana isaa kana jala turaa bakka akkasii gammachuu isaa dhufee naannaan illee narraa waliin as ba'ee saniif hordoftoota keenya kakkaadhi waan jettaniifu waarraan dara gammachuun isaa gammachuu teenya gammachuma isaanii tana barbaada. Saayimni kiyya kun akkana rakkachaa bakka irra gammachuu isaanii xiqqoo sana dhageenyaan akkana bee inshaallah gama rabbi jeetti isaanillee kaarraan booda gammachuudha malee tapha isaanii malee hamtu takka rabbi gidduudhaan hin dhageessisne. Rabbi dhageessi wallahi. Akkasitti ka jabaattee jirtaati. Jabaadduun siin jaa. Akkasii dhugaadha. Akkasitti hordoftoota keenya kakkaadhe. Sababa gammachuu tanarraa kan ka'e namni atakkaanis kaameeraa duratti hin mul'atin irra mul'atee gammachuu tana hordoftootaaf hin ibsa. Jee namni na bira dhiyaate yeroo duraatiif har'isa. Gammachuu tana aga kana dura isinii wajjaa isin deeggaru jabaadhu abiyyoon jedhu malee liinaadhaan haa jedhu malee takka kaameraa irratti mul'anne jechuu fedheeti. Har'a immoo gammachuu tanaanis hordoftoota kiyyaa ibsuun qabaa maaliif na keessatti gacalliftii baafachuun qabaa hayyee hottume viidiyoo takka marree hordoftoota keenyaaf geessina hajee amma itti naqa kaasee isa viidiyoo maruun feene ana goduraa bakka isaanii sanirratti guutama agartan jeetumaa nuse garuu gammachuu na keessa jirtu tursiisuurra jennee inni na dubbatee khalaas ani sahabaa fadhu bakka jee ol baanee jechuudha. Kanaafuu kabajattoota daawwattoota keenya du'aayin teessan asiin nu geessee jirti. Hedduu du'aayii gootan warri fannis Liinaa fi Abdallaa walitti deebisii jettanis walitti deebi'ee jiran. Saniifuu gammadaadhaa isiniin jenna asumaan gammachuu silaafuu jaarsa jaartiin walitti deebi'uun nama hin gammachiifne hin qabu. Jaarsa jaartiin addaan ba'uunis nama hin rifachiifne nama hin gaddisiifne hin qabu jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya akkuma isin gammaddan sanitti ollaan keenyaas saahibbaan keenyaas hundi gammachuu qaban. Dachaasis isiniitu hamtuu keessa galchee dachaas Liinaa jaalataa maal jee malee dachaas qotuma Abdallaatiif dila san hunda haasa. Abdallaa arra booda yoo ati Liinaa ijaan agarte anaatu harmallaadha. Gaafa juusanis Abdalluma aarsuuf niyyateeti malee hamtuu takka garaan qabu. Waan kana kaameraa dura bichaa osoo hin taane an kophattis baasee dachaas akkamii akka yattu kun dhugaadha jee nin gaafadha. Laa Abdallaan na aarsinaan jecha kana jee malee an waan takka waan Liinaa jaalladhu hin qabu jee na ibsee ture. Ati immoo akka dachaas Liinaa jaallatu Abdallumaa shakkeema mootichaas irrattis waan agartanii qabdaamee hordoftootaaf ibsi. Hordoftoota keenya ni beektanii an gammachuun biyya maaliif jennaan karaa dachaas Liina jaalate jaan kana jala yaadni kiyya hin jiru. Maaliif jennaan yaadni kiyya ni beektanii isaan kana yaada isaanii kana jalachuu badde akkuma Abdallaa fi Liinaan tun ilmoo irraa qaban isaan kun walitti deebi'anii bakka gammachuu isaanii yeroo isaanii dheertuu waliin jiraatanii fedhaanii bakka yaadni kiyya kanaan ture malee dachaasi Liinaa jaalata walli jaalata. Akka Abdallaan shakkusun hin jirtu. Sanumataa garuu ilmi namaa tokko maaliif jennaan shakkii waanuma jiru shakkiidhaan qabatee dhugaadha Abdallaaniis. Har'a immoo shakkiin sun hundi dhumteeti bakka Abdallaa fi Liinaan walitti deebi'anii gammachuudhaan anillee narraan tana kan hin kaameerratti hin beeku duraanii yaadaanii bira jira malee takkaa hordoftoota duratti isin baane hordoftoota keenya akkasitti anillee gammachuu narraan tanaa asillee na baaftee jirti. Asumaanuu isinillee baga nuuf jiraattanii galatooma fannistuu hojii yaada kana asiin geessanii gargaartanii asiin waliin as ga'uu keessanii hedduun isin galatoomfadha. Naaf jiraadhaan isin jaa ammoo gammachuun isaanii gammachuu teenya waan ta'eef yaadni dachaas kan Liinaatiif kana wal gate jee yaadu maaliif jennaan yaadni kiyya ni beekta akkuma Liinaa fi Abdallaan kun walitti deebi'anii ilmoo irraa qaba isaan kun namni ilmoo irraa qabu maaliif jennaan hoomillee fagaatee bakka addaan dhaquun qabu waan ta'eef gammachuun xiyya tana turte malee dachaas Liinaa fi maarree yaada kabajuu jiru Abdallaan har'arraa ka'ee shakkii duraan isa keessa jirtullee lollee jechuudhaaf keessa ganna ku qabaadhaan na keessa jiru hordoftoota keenya qaqqaadeessanii fooqa. Akkasii kabajattoota daawwattoota keenya warreen hanga dhumaan nu daawwatan galatoomaa isinii jecha har'aaf yaadni qabannee dhufne kanumaa gammachuun tatti fuftu haa taatu hangama kiyyaan assalaamu alaikum isiniin jaame gama shakkaan jaawgu fedhe mee hordoftoota maal dhaamta amma dhumarratti. Anamma dhumarratti anillee gammachuun isaanii addillee gammadee jira gammachuu isaaniitillee irraa anillee as bee gammachuu isaanii kana si maddee fannistuu wajjin ol bee hordoftoota kiyya kana garsiisaadhaan as bee jira.
asumaan illee gammadeetiin jira bakka gammaddan isinillee ni gammachuun isaanii gammachuu ta'e waan ta'eef asirratti isin himaan isiniin jaanillee tashakkamna hin jedhani. Salaam alaykumiin isiniin jaa kaan nageenya bakka jirutti isinirratti haa bu'uu jeetiin isinii dhaamee jiru hordoftoota fannistuuf kakkaadhimuma.